Oduu keenya jalqabaatiin garee finxaaleeyyii faannoo irratti tarkaanfii fudhatameen miseensonni garee finxaaleeyyii faannoo 450 ol ajjeefamuun ibsame. Garee kana irratti tarkaanfiin akkamiin fudhatame gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu biraatiin qaamoleen odeeffannoo sobaa miidiyaa hawaasummaatiin tamsaasan gocha isaanii irraa hatattamaan akka of qusatan poolisii magaalaa Finfinnee hubachiise. Magaalaa Finfinneetti maaltu ta'aa jira? Poolisii magaalaa Finfinnee maal himee? Gabaasa guutuu ni dhageessu. Oduu biraatiin Koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa gabaasa baaseen naannoo Oromiyaatti bara 2018 irraa jalqabee sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan raawwateera jedhe. Koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa kun mootummaan Itiyoophiyaa naannoo Oromiyaatti yakka garaagaraa raawwachuu ibseeti jira. Gabaasa guutuu bal'inaan isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin garee finxaaleeyyii faannoo irratti tarkaanfii fudhatameen miseensonni garee finxaaleeyyii faannoo 450 ol ajjeefamuu raayyaan ittisa biyyaa beeksise. Ajajaan kutaa waraanichaa Leetanaal Koloneel Addunyaa Maammoo kutaa waraanichaa humna nageenya naannoo Amaaraa waliin ta'uun garee finxaaleeyyii nageenya uummataa jeequu irratti tarkaanfii seera kabachiisuu fudhachaa jiraachuu himaniiru. Naannoo kanatti gareen finxaaleeyyii faannoo uummata nagaa ajjeesuu fi dararaa turuu kan hime raayyaan ittisa biyyaa garicha kanaafis barbadeessaa jiraachuu beeksiseera. Bakkeewwan akka Sanyoo Gabaa, Marxoo Lamaariyaam akkasumas ammoo Gindee Waayinii Innee Biseesaar bakkoota garaagaraatti raayyaan ittisa biyyaa poolisii naannichaa waliin ta'uun garicha barbadeessaa jiraachuu ibseera. Garee finxaaleeyyii 456 kun battalumatti yoo ajjeefaman 674 ammoo kan madaa'an ta'uu raayyaan ittisa biyyaa arra ibseera. Opereeshinii gaggeeffameen meeshaa waraanaa gurguddaa AKM 60, maxarayyasii PKM 1, shugguxii 12, meeshaalee qara qaban 41, rasaasa AKM 3100 fi rasaasonni kan biroon to'atamu raayyaan ittisa biyyaa ibseera. Akka gabaasa miidiyaalee biyya keessatti garichi yeroo ammaa kana naannoo Amaaraa keessatti barbadaa'aa waan jiruuf bakkoota tokko tokkotti uummata nagaa dararaa jira jedhameera. Gareen finxaaleeyyii faannoo duula jabaa akkuma Ramadaan seeneen uummata Walloo irratti gaggeessaniin yeroo ammaa kana haleellaa cimaa uummata Walloo irraan dhaqqabaniiru. Gareen kun uummata Walloo guutummaatti buqqisee barbadeessuuf yaadee Walloo seenus garichi garuu ofiifillee dandamachaa hin jiru. Ta'us garuu uummata nagaa bakka arke hundatti gareen kun ajjeesaa fi haala suukanneessaan miidhaa jiraachuu gabaasonni bal'inaan bahuu irratti argamu. Oduu biraatiin qaamoleen odeeffannoo sobaa miidiyaa hawaasummaatiin tamsaasan gocha isaanii irraa akka of qusatan poolisii magaalaa Finfinnee hubachiise. Qaamoleen nageenyi magaalaa Finfinnee boqonnaa isaan dhorkee odeeffannoo sobaa tamsaasuun hawaasa sodaa keessa galchuuf yaalaa jiraachuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseera. Qaamoleen kunneen magaalaan Finfinnee nagaa akka hin taanee fi uummanni sodaa keessa akka waan jirutti odeeffannoo sobaa tamsaasuu irratti xiyyeeffachuu wacanillee jiraattonni magaalichaa seenessaa dharaatiif gurra utuu hin kennin qaamolee nageenyaa waliin ta'uun nageenya naannawa isaanii eeggachaa jiraachuu poolisii magaalaa Finfinnee ibseera. Kallattiinis ta'ee alkallattiin namoonni fi gareen nageenya booreessuuf yaalan karoorri isaanii waan milkaa'uu fi dideef tooftaa isaanii jijjiiruun gama miidiyaa hawaasummaatiin gonkumaa waan hin jirre ta'eera jechuun ummata burjaajeessuuf yaalii taasisaa jiraachuu poolisii magaalaa Finfinnee ibse. Haaluma kanaan tibba kana magaalaa Finfinnee keessatti haleellaa raawwachuuf gareen dhoksaan gurmaa'an akka jiran fakkeessuun naannawa Saarbeet jedhamutti awutoobisii irratti boombiin dhahuu kan agarsiisu oduun sobaa tamsaafamaa jira jedhe poolisii magaalaa Finfinnee. Kun ammoo oduu dhugaarraa fagaateedha jedheera poolisiin magaalaa Finfinnee. Magaalaan Finfinnee nagaan hin jiru jechuun odeeffannoon tamsaafame soba ta'uu jiraattonni magaalaa Finfinnee
hubachuu akka qabanis poolisiin magaalaa Finfinnee ibseera. Qaamoleen nagaa ta'uu magaalattii hin barbaanne gama TikTokiitiin oduu sobaa ibsaa jiraachuu eeruun nageenyi magaalattii amansiisaa ta'e akka itti fufuuf poolisii yoomiyyuu caalaa hojii nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf hojjechaa jiraachuu poolisiin kun mirkaneesseera. Hawaasnis aadaa odeeffannoo qulqulleeffachuu gabbifachuu akka qabu hubachiisuun qaamoleen odeeffannoo sobaa gama miidiyaa hawaasummaatiin tamsaasan irratti tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta'uu poolisii magaalaa Finfinnee gama miidiyaa hawaasaa isaatiin beeksiseeti jira. Oduu biraatiin namoonni 280 ol naannoo Amaaraatti to'annoo hidhattoota faannoo jala turan birrii miiliyoona 6 gadhiifamanii jedhame. Tibbana namoonni naannawa hidha haaromsaatti hojii bosona ciruutiif naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaardullaa irraa gara naannoo Beenishaangul Gumuzitti osoo imalanii Gojjaan Bahaatti humnoota finxaaleeyyii faannootiin butamanii turan birrii miiliyoona 6 kaffaluun kaleessa gadhiifamuu isaanii dhaabbanni ijaarsa Niikootikaa beeksiseera. Dhaabbata Niikootiikaatti hoogganaa piroojeektii kan ta'an obbo Mulugeetaa Allanee yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin namoota ukkaanfaman kanneen gadhiisisuuf kanaan dura birrii miiliyoona 4 kaffaluu eeruun amma immoo birrii miiliyoona 2 dabalataan kaffallee gadhiifamaniiru jedhan. Gojjaamitti dubbii himaa garee hidhattoota finxaaleeyyii faannoo ta'uu isaanii kan himan Maarisheet Tsahaay gama isaaniitiin sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniin namoota to'annoo isaanii jala turan gadhiisuuf maallaqa fudhanne hin qabnu jedhaniiru. Oduu biraatiin Koomishinii mirgoota namoomaa Itiyoophiyaa naannoo Oromiyaatti waggoota 5 darbe kana sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan raawwachuu isaa beeksise. Koomishinii mirgoota namoomaa gabaasa isaatiin sarbamiinsa mirga namoomaa bal'aa waggoota 5 kana keessa raawwataman har'a ifa godheera. Koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa bara 2018 hanga bara 2023 keessa sarbamiinsi mirga namoomaa bal'aa uummata biyyattii baay'ee irratti miidhaa guddaa geessise raawwatameera jechuun ibseera. Sarbamiinsa mirga namoomaa bara 2018 hanga 23 raawwataman ilaalchise gabaasni koomishinichi baase akka agarsiisutti naannoolee 4 Oromiyaa, Amaara, Somaalee fi naannoo sabaa fi sablammoota akkasumas uummattoota kibbaa duraanii keessatti mirgi namoomaa dhuunfaa sarbamuu ibseera. Gocha akka hidhaa jumlaa, mirga wabii dhorkachuu, ajaja mana murtii kabajuu dhabuu fi miidhaan saalaa shakkamtoota irratti raawwatameera jedheera. Waraanni naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru sarbamiinsa mirga namoomaa ulfaataa geessisuu gabaasni arrabee kun ni addeessa. Dhiittaa mirga namoomaa akkasii kun hawaasa bal'aa miidhaa jiraachuu koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa gabaasa kanaan kaaseera. Milishaa, bulchiinsa gandaa, poolisoota, miseensota raayyaa ittisa biyyaatii fi aangoonni mootummaa gocha kana keessa gahee guddaa qabuus jedhe koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa. Waraanni naannoo Tigraayitti eegaluutiin gara naannoo Afaarii fi Amaaraatti babal'atee ture sarbamiinsa mirga namoomaa fi sababii biraa ta'uu kaaseera. Falmii aangoo, waldhibdee amantaatii fi eenyummaa, waldhibdee daangaaf ajjeechaa siyaasaatiin wal qabatee sarbamiinsi mirga namoomaa cimaa mudachuu gabaasni kun ni kaasa. Ajjeechaa artistii Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee naannoo Oromiyaa keessatti bara 2019 keessa sarbamiinsi mirga namoomaa hedduu raawwatamuu gabaasni kun yaadachiiseera. Kana malees humnoonni falmii hidhannoo gaggeessaa jiran garaagaraa yakkoota akka lammiilee nagaa ajjeesuutii fi miidhuu, buttaa, qabeenya barbadeessuu fi qe'ee isaaniirraa buqqaasuu raawwachuu gabaasni kun neera. Akkasumas ammoo lola humnoota mootummaatii fi garee hidhattoota gidduutti gaggeeffamuu wal qabatee miidhaan gahaa jira jedheera koomishinichi. Sababiin sarbamiinsa mirga namoomaa naannoo Somaalee keessatti mudatee falmii aangootii fi dorgommii qabeenya uumamaa dhuunfachuuf godhamuudha jedhe.